nagaan sinifaatu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootidha. Egaa akkuma na argitan kana jechuudha dubartiin heeruma geessee yookaas heeruma jala geessu jedhani warri durii tokko qaanya ulatti jedhani tokko immoo nyaata dhiistii jedhani. Nyaata baay'ee nyaattu jedhan. Kanaaf maaliif nyaata nyaattu jedhee yeroon gaafadhu maaliif nyaata nyaattu jedhee yeroon gaafadhu tokko akka yeroo mana abbaa manaa ishiitti heerumte jechuudha. Abbaa manaa ishiitti heerumte yeroo heerumantee wal fuudhanii kutaa isaaniitti galanitti akka wanti mana fincaanii akka hin deemne jechuudha. Walumaa galatti isin galamti mana fincaanii deemuun akka isheen barbaachisneefi kanaaf qooqxii kanaaf nyaata hin nyaattu jedhan warri durii jechuudha. Kanaaf anis jechuudha heeruma waan hin gaheefi qooqaan jira isiniin jechuu barbaadeen karaa bira nyaata qaatan dhiisee kun huqqachaa jira isiniin jechuu barbaadeen jira jechuudha. Baay'ee kan huqqadhe ilaala. Fayyummaan furdatti minaan yoona jette heeruma gaheen jira. Heeruma gahuuf yeroo muraasa jaanaa hafe kanaaf nyaata dhiisee qooqaan jiraachuu anis akka warra dubartii tokko immoo qaanya ulatti jedhan. Qaanya ulatti kun anis ulachaan jiraachuudha. Argitanitti qaanya ulatti maaliif qaanya ulatti beektu akka isheen ulattutti beekan akka sanatti uladheellee isinitti agarsiisuu nan danda'a garuu viidiyoo yoo namni na waraabe malee naan ta'u kaasa jechuudhaaf. Kanaaf amma kunoo qaanya ulachaan jira nyaatallee qaatan dhiisee yeroon heerumtu akka dubartii durii sana ta'uu barbaadeen jechuudha. Kanaafiyyuu isinis yeroo heeruma jala geessan qaanya uladhaa akkasuma nyaatallee lagadhaa qooqaa jechuudha. Garaan keessan baay'ee tokko keessa seenuu qaba. Na waan akkasitti